Akkam jirtu nagaa keessanii? Viidiyoo kana keessatti kanan isinii qabadhee jiru gaaffii argamaa jiru kanadha. Akkuma beekamu viidiyoo darbe keessatti wantoota baay'ee ilaallee turre, viidiyoo baay'ees hojjennee gaaffii kana asumaan yeroo jalqabnu akkaataa lamatti ilaalla jechuudha gaaffii kana. Tokko yoo frictioniin hin jiru ta'edha kan nuti ilaallu. Yeroo baay'ee if there is no friction yookaan frictionless jedhee yeroo baay'een kenna. Kana malee immoo kinetic friction kennuu danda'a, static friction kennuu danda'a. Gaaffii kana irratti kan nuti ilaallu akkaataa lamaan isaatiin jechuudha. If there is no friction, find the acceleration and the tension of the object kan jedhu jalqaba ilaallee coefficient of kinetic friction kennee ilaala jechuudha. Mee jalqaba irratti yoo frictionless nu gaafate yookaan there is no friction jedhee warreen kana akka kanatti nuuf kenne ilaalla. Mee free body diagraamii M1 irraa yeroo jalqabnu M1 yoo jenne kana kallattii kanaan kan harkisaa jiru tensioniidha. Asii tensionii qabna jechuudha. Kana malee bilookii kana wajjin perpendikulaarii kan uumee jiru akkuma kutaa darbatti ilaalaa turre normal forceidha jenne. Perpendikulaarii bilookiin kun lafaa wajjin uumee jiru immoo kun M1 yoo ta'e M1 G jenne. Kana booda egaa summation of force parallel to direction of motion maaludha jedha. M1 keessatti M1 Newton second law keessatti akka ilaale jechuudha. Summation of force parallel to direction of motion kallattii sochii gaggeeffamaa jiru wajjiniin parallelii kan ta'e walqixa M1dha. M1 kana keessatti jechuudha. Kana booda kallattii sochiin irra gaggeeffamaa jiru immoo akkasidha jechuudha. Kanaafuu kallattii sochii irraa maal qabna? T qofaa qabna. Kanaafiyyuu T'n walqixa M1dha jechuudha. Summation of force perpendicular to direction motion irratti immoo 0dha jenna. Kallattii deemsaa wajjin perpendicular kan uumee jiru immoo 0dha jenna. Kanaafiyyuu perpendicular kan uumee jiru wanti kun achi deemaa jira. Normal force M1 G kun immoo kallattii perpendicular kallattii deemsa isaa wajjin uumee jira. Kanaafiyyuu maal jenna? Normal force achi ol harkisaa jira. M1 G asii gadiidha. Walqixa 0dha. Asumatti ishee kana equation 1 jenna. Amma kaayyoon keenya inni guddaan accelerationii barbaadudha, tensionii barbaadudha. Kana lamaan. Kanaafiyyuu mee jalqaba asuma irratti equation 1 irratti maal arganneerra? Tensionii arganneerra jechuudha. Yeroo accelerationii argannee kaanu M1dhaan baay'ifna. Kana booda tensioniin kanaan argama jechuudha. Amma kallattii maanii accelerationii argachuudhaaf immoo free body diagram of M2. Kun kan free body diagram of M1dha. Inni kun jechuudha. Inni kun amma immoo free body diagram of M2 baafna jechuudha. Amma fakkeenyaaf M2 akkuma suurarraa mul'achaa jiru akkas fannifamee rarra'ee jira jechuudha. Frictioniin asii hin jiru. Walumaa gala yeroo frictioniin hin jirre jennee kaanudha. Yeroo frictioniin hin jirredha. Kana keessatti fakkeenyaaf asitti asii kan inni itti rarra'ee jiru tensioniidha. Kirriin asiitii tensioniin as jiruu fi tensioniin as jiru immoo kirriimadha jechuudha. Waluma qixadha. Humni isaa wal qixadha. Asii tensioniidha. Kana malee asii gadi kan harkisaa jiru immoo kana M2 jenna. M2 jenne gaditeef M2 G'dha. As keessatti egaa summation of force parallel to direction of motion M2 keessatti M2 jenna. Yeroo kana kallattii deemsaarra kan jiru. Amma fakkeenyaaf deemsi kun akkas deemaa jira. M2G tu harkisaa jira jechuudha. M2G harkisaa jira. T'n immoo akka hin deemne dudduubatti kan harkisaa jirudha. Kanaafiyyuu M2G minus T walqixa M2 isa kana immoo mee equation 2 haa jennu. Equation 2. Equation 1 irraa kan qabna. Equation 2 irraa kan qabna. Mee amma immoo tensionii asii qabnu finnee bakka kanaa buufanna. Acceleration argachuu jechuudha. Substitute equation 1 into equation 2.
yeroo kana M2 G minus asii T qabna. T'n kun immoo kanaa wajjin wal qixa M1A wal qixa M2A. Erga substitute goonee M1A kan asii negatiivaadha. Poozitiiva goonees dabarfanna. M2A maayinasii kana pilaas M1A wal qixa kanatu achi darbe. Kun achi darbee poozitiiva ta'e achi darbee jechuudha. M2G. Mee asii maal qabna? Asii koomanii qabna. E'n kun asiitii koomaniidha. E kana kophaatti baafannaa. E kana kophaatti baafannee M2 plus M1 wal qixa M2G. M2G. E kana kophaatti hanbifachuuf M2 plus M1 yeroo M2 plus M1 asiitii M2 plus M1 asii kana balleessaa acceleration arganne jechuudha. Acceleration wal qixa M2 G over M2 plus M1. M2 plus M1. Kana booda acceleration arganne. Acceleration arganne, tension arganne. Kana booda wanti nu hafe lakkoofsa bakka buusuu duwwaadha jechuudha. Mee acceleration irraa yeroo kaanu acceleration wal qixa M2 10 qabna. 10 kiiloogiraamaa baay'isuu G keenya asirratti 10 fudhanne. Maaliif yeroo baay'ee 9.8 hojjetama. Akkuma salphatuuf 10 hin kennamaa jechuudha. Rakkoon qabu akkuma fudhannetti hojjenna. Baay'isuu 10 meetir per second square over M2 plus M1. M2 10dha. 10 ida'u 5 kun kiiloogiraamaadha. Kana booda asii kiiloogiraamaan hin bada. 10 baay'isuu 10 100dha. 100 meetir per second square over 10 ida'u 5 15. 100 yeroo 15 acceleration 6.7 meetir per second square arganne jechuudha. Kanaaf iyyuu amma acceleration keenya arganne. Mee amma immoo tension kana barbaadna. Tension kana barbaaduuf acceleration asii qabna. Acceleration isaa asitti arganne kana bakka A kanaa buufna. M1 asiitii qabna 5 qabna. Kana bakka buufne tension arganna jechuudha. Amma egaa tension wal qixa maal jenne? M1 meeqadha? 5 kiiloo giraama. Baay'isuu acceleration A immoo meeqa arganne? 6.7 meetir per second square arganne. Tensioniin wal qixa 33.3 niwutoon. Tensioniin keenya kana fakkaata jechuudha. Kana egaa yeroo frictioniin hin jirre yookaan yeroo riganni hin jirre acceleration keenyaa fi tensionii keenya akka kanatti argannaa jechuudha. Amma immoo mee yeroo riganni jiru fakkeenyaaf asitti coefficient of kinetic friction wal qixa 0.2 nuuf kenne. Riganni as gidduu jira jechuudha. Lookii kanaaf kana gidduu riganni jira jechuudha. Yeroo kana immoo acceleration fi tension akkamitti barbaadna? Amma mee kanneen asii balleessinee tokko jennee jalqabna jechuudha. Yeroo coefficient of kinetic friction jiru ilaalla. Asumarraan solution jalqaba irratti maal jennee free body diagram of M1 irraa jalqabna. M1 free body diagramii M1 yeroo baafnu mee kana M1 jenna. Dootii irraa jalqabnaa jenne. Dootii irraa jalqabnaa asiitii kallattiin inni itti deemaa jiru kallattii kanarraa jechuudha. Amma fakkeenyaaf asiitii kan achi harkisaa jiru tensioniidha. Bilookiin kun immoo achi akka inni hin deemneef kan ittisaa jiru immoo asiitii maal qabna?
miu k nuuf kenname gatii ta'ee fi kinetic friction qabna jechuudha. Asii tenshiniin kun akka inni fuudhee hin deemneef kan ittisu kinetic friction asii qabna jechuudha. Kana malee normal force immoo perpendicular uumee humna blocking kun qabu yookaan M1 kun qabu jechuudha. Normal force jenna. Lafa wajjin immoo perpendicular uumee kan jiru M1 G'dha jenne. Amma gaa maal jenna? Summation of force parallel to direction of motion. Maal jenna? MA jenna. Kallattii deemsaa wajjiniin parallel kan ta'anii jiranii acceleration times mass jenne. Yeroo kana kallattii kamirra deemaa jira wanti kun? Kallattii kanarra akkas deemaa jira jechuudha. Yeroo kana kallattii kanarra akka hin deemneef kan ittisaa jiru tenshiniin kun achi deemaa jira. Tension minus F keen dudduubatti deebisaa jira. Kanaafuu minus F kee jenna. Wal qixaa maal jenne? M asii waaniin M1 A jennee jechuudha. Kallattii parallelii ta'e kan jiru tenshinii fi F kee duwwaadha. Kana gaa mee asumaan equation 1 jenna kana. Equation 1. Mee summation of force perpendicular to direction of motion equals to 0. Kallattii deemsaa irraa faallaa kan ta'e yookaan perpendicular kan uumee jiru wal qixa 0 jennaa jechuudha. Force jechuudha. Kana booda perpendicular kan uumee normal force fi M1 G'dha. Kanaaf iyyuu normal force achi gadidha. M1 G'n achi gadidha. Wal qixa 0 jennee jechuudha. Asumarraa normal force wal qixa kun negatiivni kun positiiva ta'e achi darbaa M1 G. Kinetic friction maal jenne? Kinetic friction wal qixa mu k times normal force jenne. Normal force asii qabna. Yeroo kana F keen wal qixa maal ta'e? Mu k times normal force kana bakka buufanne M1 G ta'a jechuudha. Tenshiniin wal qixa tension minus bakka F kee ishee kana buufannaa jechuudha. Mu k M1 G wal qixa M1 A. Kana immoo gaa equation 2 jechuu dandeenya jechuudha. Kana equation 2 jechuu dandeenya. Free body diagram kan M1 finne. Mee free body diagram kan M2 tti yeroo dabarru free body diagram of M2. M2 akkuma asirraa argitanii M2 asii gadi akka sirree jira. Gararraadhaanii kan harkisaa jiru tenshiniidha. Asii gadi fuudhee kan deemaa jiru immoo M2 G'dha. Summation of force in parallel direction of motion wajjin jiru M2 keessatti M2 A jenne. Yeroo kana kallattii deemsaarra kan jiru immoo tenshinii fi M2 G'dha. M2 G'n kun asii gadi deemaa jira. Tenshiniin kun immoo dudduubatti deebisaa jira. Wal qixa M2 A. Amma gaas keessatti ishee kana arganna jechuudha. Ishee kana equation 3 haa jennu ishee kana immoo. Amma gaa summation of force in perpendicular to direction of motion irraa immoo 0dha. Kanaafiyyuu kallattii deemsaa irratti perpendicular humni uumee jiru asirratti yookaan M2 irratti hin jiru. Kanaafiyyuu 0 ni bira dabarraa equation 3 asii qabna. Mee amma immoo maal goonaa? Equation 2 finnee equation 3 kana keessa galchina. Bakka tensionii jechuudha. As keessa tensionii baafannaa. Kana booda bakka tensionii ishee kanaa immoo equation 3 keessa galchinaa jechuudha. Equation 2 irraa tensionii wal qixa minus mu k M1 G'n kuni positive ta'ee darba. Maal ta'a? M1 A plus kun negatiivni kun positive ta'e plus mu k M1 G ta'ee achi darba jechuudha. Kana booda mee tensionii ishee asitti arganne kana kallattii maafanii bakka tensionii ishee kana galchina. Yeroo kana M2 G minus T. T ni gaasii M1 A plus mu k M1 G. T finne wal qixa
M2A. Negatiiva kanarra raabsinaa M2G minus M1A minus mu K M1G wal qixa M2A. Kana booda mee A barbaadachaa jira gadi ta'eef warra A qaban kana akka isaan koomanii tokko nu godhatanii fi iddoo tokkotti daddabarsina. Yeroo iddoo tokkotti dabarfannu M2A isheen kun asii maayinasii taate jirti. Poozitiiva goonichi geeffannaa. Poozitiiv M1A asii immoo akkuma jirutti wal qixa M2G minus mu K M1G. Mu K M1G. Kana booda egaa A koomanii fudhanna asitti. Acceleration koomanii fudhannaa. Asii maal qabnaa? M2 plus M1 wal qixa M2G minus mu K M1G. Gama lachuu A qubatti hambifachuudhaaf M2 plus M1 irraa asis M2 plus M1. Kana booda kun asii kanaan bada acceleration arganne jechuudha. Kana booda acceleration mee asii egaa balleessinee kaawwachuu dandeenya. Kana booda acceleration keenya wal qixa M2G minus mu K M1G over M2 plus M1 jennee kana argannaa jechuudha. Accelerationidhaaf kana arganne, tensioniidhaaf kana arganne jechuudha. Amma kallattii maal lakkoofsa bakka buusuudha. Lakkoofsa bakka buufnee acceleration argachuu dandeenya. Lakkoofsa bakka buufnee tension argachuu dandeenya. Tension argachuuf dursaa acceleration argachuu qabna. Kanaaf iyyuu wal qixa M2 meeqa qabnaa? 10 qabnaa. Giraavitii meeqa jennee 10 hir'isuu mu K meeqa nuuf kenname 0.2 baay'isuu M1 5 nuuf kenname giraavitiin 10 irraa M2 plus M1 5 ida'uu 10 jechuudha. Kana booda 10 baay'isuu 10 100 hir'isuu duwwaa tuqqaa 2 baay'isuu 5 baay'isuu 10 ta'a irraa 5 ida'uu 10 wal qixa 90 irraa 15 wal qixa meeqa taa'anii 90 irraa 15 6 meetir per sekondii sukkeerii ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu acceleration keenya 6 arganne 6 meetir per sekondii sukkeerii. Mee tensionii kana yeroo barbaadu. Tensioniin immoo wal qixa M1 5 qabna baay'isuu acceleration 6 arganne ida'uu mu K 0.2 jennee baay'isuu M1 5 jennee baay'isuu giraavitii 10 jennee yeroo kana 5 baay'isuu 6 30 ida'uu duwwaa tuqqaa 2 baay'isuu 5 baay'isuu 10 ta'a. Kana booda 30 ida'uu 10 tensioniin keenya wal qixa 40 niwutoonii arganne. Kuni lakkoofsa bakka buusuudha. Lakkoofsa bakka buusuudha. Wanti guddaan garuu foormulaa isaa isa jalqabaa bira ga'uudha jechuudha. Kanaafiyyuu gaaffii kanaa akkasittiin kan xumuru ni ta'a. Kana egaa kan hojjenne yeroo firikshiniin jirudha. Yeroo kinetic coefficient of kinetic frictioniin 0.2 jedhee yeroo nuuf kenne kan hojjennedha. Inni nuti jalqaba hojjenne immoo yeroo firikshiniin hin jirredha jechuudha. Kanaafiyyuu gaaffii karaa lamaan sababa inni gaafatuu fi karaa lamaan gaaffii kana hojjenne waan nu dhaggeeffattanii fi waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa. Subscribe, comment, like gochuu hin dagatinaa. Gaaffii kanaa yookaan viidiyoo kana asuma irratti xumurreerra.